hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa tokko kaamnee dubbifnaa amma lakkoofsa 4tti. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 4 irra isa jiru. Namichi Qirneeliyoos jedhamu tokko mandaraa Qeesaariyaa keessa jira ture. Inni kutataa waraana warra Roomaa Ixaaliqaa jedhamee waamame irratti hangafa dhibbaa ture. Inni nama Waaqayyoo bule, maatii isaa hundumaa wajjinis Waaqayyoon kan sodaate ture. Warra Yihuudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'een gargaare. Yeroo hundumaattis dadhabbii malee Waaqayyoon hin kadhata ture. Gaaf tokko akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata argee, mul'atichattis ergamaan Waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee, yaa Qirneeliyoos jedhee itti dubbate. Qirneeliyoos yommus fajajee ol ilaalee sodaachaa, maalii yaa gooftaa jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee, Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera, dadhaboota gargaaruu keessa yaadateera. Ameen. Maatii Waaqayyoof bule mata duree jedhuun dubbadha. Maatii Waaqayyoof bule. Kutaa anamma dubbise kanaa gaafa dubbistanii waa'ee Qirneeliyoosiin dubbata. Jireenyi Qirneeliyoos jireenya attamii akka ta'e kutaa ammaa kanarraa in ifa. Qirneeliyoosii ajajaa waraanaa kan warra Roomaa yookiis immoo Ixaaliqaa jedha. Hangafa dhibbaatii jedhaan. Namichi hangafa dhibbaa ta'e kuni waa'ee jireenya Qirneeliyoosiin sagalee Waaqayyoo gaafa kaa'u nama Waaqayyoon sodaatu ture jedha. Nama Waaqayyoon sodaatu. Nama Waaqayyoo bule. Maatiin isaa hundinuu Waaqayyoon kan sodaatan. Dadhaboota gargaaruutti nama beekamaa ta'e. Nama kadhannaan isaa Waaqayyoo biratti dhaga'ame akka ta'e dubbata. Jireenyi Qirneeliyoosii namoota durattis jireenya beekamuudha. Waaqayyoo durattis jireenya beekamuu qaba Qirneeliyoos. Ilaa na dhagaa jirtu jedhee yaada gaa lafa ga'e haa ga'u. Haala mijeessaa jirtu jedhee yaada gaa. Kuni hamaadha ishii. Ilaa jireenyi Qirneeliyoosii nama durattis beekamaadha. Jireenyi inni jiraatu jechuudhaan. Akkuma kanaa Waaqayyoo duratti immoo beekamaadha. Itti fuftanii yoo dubbistanii Waaqayyoo jireenya Qirneeliyoosii fi karaa mul'ata ammatti mul'ate kanaa ergaa qabu akka dubbate. Eewu bira dhaqanii gara mana isaatti eenyu akka dhufuu qabu sagalee Waaqayyoo kanarraa dubbata. Namni jireenyi isaa fuula Waaqayyootti ifaa ta'e kun, namni jireenyi isaa fuula namaatti ifaa ta'e kuni Qirneeliyoos jireenya maatii isaa irratti nama dhiibbaa guddaa geggeesse. Ilaa na dhagaa jirtu mini jireenya maatii isaa irratti dhiibbaa guddaa nama geggeesseedhaan. Attamitti beekna kana maatiin isaa hundinuu Waaqayyoon kan sodaatan turan jedhaan. Eewu Qirneeliyoos duwwaatu hin ta'in maatiin Qirneeliyoosis eewu sodaatu turan. Dhaduugartu eewu sodaatu turan. Waaqayyoon kan sodaatan turanii jedhaan. Egaa sagalee Waaqayyoo akka jedha mitire jalqabni ogummaa eewu sodaachuudha. Eewu sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuudha jedhaan. Jireenyachi keessaa argamaa jedha. Namni kun maatii isaa irratti akka inni dhiibbaa geggeesse dubbii Waaqayyoo kanarraa hin mul'ata. Attamitti maatii isaa irratti dhiibbaa geggeesse Qirneeliyoos? Naggaadee jabaadhaa nagadaan dhiibbaa geggeesse. Nama siyaasaa jabaadhaa utuu siyaasaan dhiibbaa geggeesse. Maaliin geggeesse? Qirneeliyoos jireenya isaa kana maatii isaa irratti kan inni dhiibbaa geggeesse maaliin? Inni tokkoffaani akka inni itti dhiibbaa geggeesse inni tokkoffaan Qirneeliyoos nama Waaqayyoo bule.
nama waldaa dhaquu jedhu utuu hin ta'in, nama baay'ee lallabuu jedhu utuu hin ta'in, nama baay'ee afaan haaraa dubbatu jedhu utuu hin ta'in, nama baay'ee haalleluuyaa jedhu utuu hin ta'in, nama Waaqayyoo buleedhaa jedhaan. Yeewu Qerneeliyoos. Akka jechuun jireenya Waaqayyoof adda ba'e nama qabuudhaa jechuudhaan. Waa'ee buluu kana beektu durii hin jedhu, haadhotiin keenya hin jedhu, yaadachuu dandeessu warri harmoolii durii. Dubartiin gabaadhaa eelee bitattee yoo galte, eelee bitattee hin siilessitee namni, abiddatti karkarsitee siilessiti. Dubartiin ollaa isheeti maal jettee gaafatti? Eeleen kee si buleeraa itti. Buleeraa eeleen kee jettee gaafatti. Eeleen suni abidda irratti siileffamee abidditti boba'ee argeeran haadha koo bira. Irraaf jalaan abidditti boba'ee achi gaafa fuudhanii biddeen itti irratti biddeen kana akka godha shaa itti godhanii shaat godhee baasa bakka. Maal jetti dubartiin maal jetti? Eeleen kee buleeraa gaafa jedhamu eeyyee buleeraa jedhaman. Maal jechuudha? Waan barbaadameef sanaa ta'eeraa jechuudhaan. Yoo gaafuma abidda irraa dhaamsanii jedhanii ka edee gargar ba'e yoo cabe maal ta'e? Maal jedhu? Hin bulleedhu bakka hin bulleedhu. Warri qotee bulaa immoo maal godhu? Sangaa gabaadhaan bitatanii gabaadhaan bitadheedhanii namatti himaa deemu egaa. Kanaa qonnaadhaaf hin bitadheedhanii. Hin camadee laallata namichi sangaa isaa arge maal? Si buleera abbee sangaan keedhaan. Baay'ee dinqiidha buleera ganaman camadee hin kaakkayee jedhaan. Ilaa waa'ee adameef sana ta'e jechuudhaan. Qerneeliyoosii Waaqayyoo bulee jedhaan. Waaqayyoof galanna ta'u. Nama jireenya isa Waaqayyoo barbaadu sana, adeemsa isa Waaqayyoo barbaadu sana nama qabaateedhaan. Jireenyi Qerneeliyoosii jireenya dhugaa isa Waaqayyoo barbaadu nama qabuudha. Na dhaga'ame. Jireenya isa dhugaa isa Waaqayyoo barbaadu nama qabuudha Qerneeliyoos. Jireenyi inni dhugaa sun maaliidha? Akkuma nama dubbadde Waaqayyoon sodaachuu, dadhaboota gargaaruu, dadhabbii malee kadhachuu, kana gaafa yaaddanii namni of hin danda'in godhu wal. Waan namni ofuma isaatii shaakalee godhu utuu hin ta'in Waaqayyoon dadhabbii malee kadhachuun, dadhaboota gargaaruun, Waaqayyoon sodaachuun, jireenya Waaqayyoof adda ba'e qabaachuuni gochaa namaan utuu hin ta'in jireenya namni Waaqayyoo wajjin qabu keessaa kan namaa kennamudha. Agartuu ila eessaa dhufa Waaqayyoon sodaachuun jireenya namni Waaqayyoo wajjin qabu keessaa dhufa. Dadhaboota gargaaruun eessaa dhufa? Jireenya namni Waaqayyoo wajjin qabu keessaa dhufa. Waaqayyoo buluun eessaa dhufa? Jireenya namni Waaqayyoo wajjin qabu keessaa dhufan. Waan Waaqayyoo irraa namaaf kennamuudha. Kanaaf Qerneeliyoos jireenya gowwoomsaa utuu hin ta'in jireenya isa dhugaa Waaqayyoo barbaadu nama qabuudhaan. Tokkummaan inni Waaqayyoo wajjin qabu, jireenyi inni Waaqayyoo wajjin qabu, walitti dhufeenyi inni Waaqayyoo wajjin qabu kan Qerneeliyoos jabaadha. Jireenya qabu kanaan maatii isaa irratti dhiibbaa geggeesse. Ijoollee isaa irratti, haadha manaa isaa irratti, maatii isaa irratti jireenya ofii isaatii Waaqayyoo bule kanaaniti irratti dhiibbaa geggeesse. Beena dhagaa saba Waaqayyoo. Ila eessarraa madda jireenyi inni dhugaa Waaqayyoo keessa jira. Jireenya Waaqayyoo irraa madda argachuun immoo Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaachuu irraa argama. Namni kun Waaqayyoo wajjin nama jireenya tokkummaa qabaatee jiraateedhaan. Egaa sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifnu namoonni Waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaachuudhaan, adeemsa gaarii qabaachuudhaan, Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya jabeeffachuudhaan maatii isaanii oolchan macaafa qulqulluu keessaa sirriitti jiru. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 yoo dubbistan, seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 yoo dubbistan maal jedha? Nooyi bara sana keessaa jedhaan ilaa akkamatti jira laachirra. Nooyi dhaloota sana keessatti nama karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate
nama qajeelaa tureedhaan. Lakkoofsa 9 ol yoo dubbistanu waa'ee namaa mootam ture. Lakkoofsa 9 ol yoo dubbistan immoo waa'ee namaa 8, 7, 6, 5 yoo dubbistan waa'ee namaa attam ture. Waa'ee namaa wanti Waaqayyo dubbate maal? Namni hamaa yaaduu isaatiin, jallina gochuu isaatiin, walirratti ka'uu isaatiin jireenyi namaa maal ta'e jedhe Waaqayyo? Hin tottolee deebidire? Hin tottolee, hin babbareede jedha. Attam ta'eedha? Jedha attam ta'eedha? Hin manca'eedhaan, hin manca'eeni. Jecha afaan Oromootti hin manca'eeni waan deebi'ee galuu hin dandeenye ta'e jechuudha. Hin manca'een bakka. Hin badee yoo jedhanii ammam xiqqoo fooyyee qaba. Hin manca'eenoo. Hin manca'eenoo jedhe. Hin jabaatan hin manca'eenoo. Kunuma tabalaasheedha bakka. Warri duubanaa isinii hiduu kan jira ishee. Minaan mana borootti irraanfatame akka hin taane ishee. Maal jedhe Waaqayyoo? Namni hamaa yaaduu isaatiin, jallina gochuu isaatiin fuula koo duratti hin manca'ee jedheen. Lakkoofsa 9 irratti yoo dhuftan immoo biyya manca'e keessaa, dhaloota manca'e keessaa, ollaa manca'e keessaa, naannoo manca'e keessaa nama Waaqayyoof jiraate tokko jiraate. Shoo gooftaa koo Waaqayyo ishee eebbisu. Rakkina koo agartee? Ilaa biyya manca'ee, ollaa manca'ee, naannoo manca'e keessaa immoo nama fayyaa tokko jira. Waaqayyoof galanna ta'u. Carraa kanaanuuf laatu Waaqayyo. Nama barbaadee dhoksaa isaa itti himatu Waaqayyo nu haa taasisu. Jira gaafa kanna naanna'amee jedhu safara keessa immoo biyya manca'e keessa namicha Noohi jedhamu tokko jira. Maal godhe? Biyyatti kan hin hidhanne garuu jireenya isaa Waaqayyootti kan hidhate. Amala nama dhuunfaa kan hin hordofne amala isaa Waaqayyootti kan hidhate. Haasaa nama kan biraa kan hin shaakalle haasaa Waaqayyootti kan of hidhe nama akkasii jiraadha bakka. Nu gargaaraadha fakkaate. Jabaadhaa ijoollee keenya. Wangeelumatti akkasii. Dirree nuyi taala mijataatti tajaajillee hin jiru. Kanuma keessa Waaqayyo mo'icha fide. Galanni isaaf haa ta'u. Maal godhe Noohi Waaqayyoof jiraate. Waaqayyo Noohi isa Waaqayyoof jiraate kana maal jedhe Waaqayyo? Maalitti jedhe Noohiidhaan akka gootu ani isin maatii kenna nooshe. Dhaloonni jiru hundinuu hin bada, uumamni lafarraa hin bada. Siin garuu jedhe Waaqayyo addumaan. Siin maatii kee garuu nan oolshaa jedhe. Uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 18 yoo dubbistan maal jedha? Waaqayyo garuu Noohi wajjin kakuutti galee jedhan. Noohi wajjin maal ta'e? Maal ta'e? Kakuutti gale. Innoo na fuudha waa sadii bada. Maal jedha? Waaqayyo Noohi wajjin kakuutti galee jedhan. Maal jedhe kakuutti galee? Ati akkam banneetti maatii kee nan oolshaa, siin nan oolshaa, kaayi malan si malan markaba hojjedhu jedheen. Ooluun maatii Noohi eessaa dhufe beektu? Waaqayyo wajjin jireenya qabaachuu isaati. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaachuu isaati. Kanaaniti Noohi maatii isaa oolche. Qerneeliyoos jireenya inni Waaqayyo wajjin jiraatudha. Maatii isaa irratti dhiibbaa kan fide. Akka isaan Waaqayyoon sodaatan kan taasise. Akkana Waaqayyoon sodaatan kan taasisanidha. Qerneeliyoos Noohi yoo laalle jireenya Waaqayyo wajjin qaban sanaa warra eeggatanii. Bara nuyi keessa jirru namni amma biddeen nyaatutti yaadu jireenya Waaqayyo wajjin itti yaadu. Kana sirriitti na dhagaashi. Kana Waaqayyoon dubbadee taa'ee dinqiidha kun. Amma biddeen nyaatutti yaadee nyaatu jireenya Waaqayyo wajjin itti yaadu. Mana nyaatanii beektu midire maal nyaannu deemee namni taa'e. Mee maal nyaannu faanee mee jedhame maal nyaannu. Waluma litee himata waluma litee kana naa fidedha. Jabaadhaa ishii hin galtu. Waluma litee kana naa fidedhaan jedheeru. Attanii beektaniisin Waaqayyo isin gargaareedha. Maal nyaannu jedhaan isa kam nyaannu jedha itti yaada mitire.
namni amma biddeen nyaatutti yaadu jireenya waaqayyoo wajjin guyyaa namitti yaaduu dhise. namni mana ijaarrate yoo ta'e taa'eetti yaadee pilaan godha. jireenya waaqayyoo wajjin namni itti yaaduu dadhabeera. agartani barachuu barbaade yoo ta'e uffachuu barbaade yoo ta'e namni irribumarraa ka'ee wayyaa qabu fuudhee diratee hin deemu. mee arra maal uffadhu jedheeti way galgala keessa adda baafatee bushata way immoo dafee ka'ee maal fudhee deemuudha. ila wayyaa uffatee baay'uutti yaadene. guyyaa nu amma keessa jirru namni jireenya waaqayyoo wajjin qabu itti yaaduu dadhabeera. waan sanatti yaaduu dadhabeef immoo maatiin namaa diigamaan. jireenyi maatii namaa jeeqamaan. maatii jira malee maatii waaqayyoon sodaatu miti. maatii jedhamu malee yaadi isaanii gargari. maatii jedhamu malee abjuu isaanii gargari. maatii jedhamu malee hakki isaanii itti dubbatan waan namni shammana kana keessa jiru fakkaata. nuyi jireenya isaa wajjin qabnu cimsuu waan dadhabneef jireenyi maatii keenya bu'uurri isaa jabaataa miti. waanumatti dhufetu maatii nu jalaa raasa. sirriitti na hubadhaa. yeroo kam caalaa immoo yeroo kun yerootti jireenya waaqayyoo wajjin qabnu cimsineetti yaaduu qabnudha. yeroo kam caalaa yerootti yaaduu qabnudha. sababiin isaa addunyaa nuyi keessa jirru akkaataatti waaqayyoo wajjin jiraannu nu mijeessaa jira utuu hin ta'in akkaataatti itti waaqayyoo wajjin wal lollu nu mijeessaara. ittiin nufa kana isa nu mijeessaara guyyaa guyyaatti. egaa nuuni jireenyi nu waaqayyoo wajjin qabnu nun dinqu yoo ta'e nagaa natti hin fakkaatu. waaqayyoo jireenya nu isaa wajjin qabnu sanaaf jecha gatii guddaa baase. makana na dhagaa sirriitti. kun nun galu taanaan nuyi kiristaanaa miti indaganaa yoo amanne malee. dhimma nuuf isa gidduu jiru daddarbaa keenyaan isa diigame. abboomamuu diduu keenyaan isa diigame. waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu keenyaan isa diigame. gaafa nuyi waaqayyootti adda baane waaqayyoo dhimma nu isatti adda baane sanaa xinneesseetti yaanne waaqayyo. waaqayyoof gadda guddaa ture. waaqayyoof gadda guddaa ture. nuun deebisee tokkummaa sana nu wajjin argachuudhaaf waaqayyoo tokkicha ilma isaa laate. na dhaga'ame laa. hamma dhimmi nuuf isa gidduu jiru gatii isa baasise waaqayyoon. tokkicha ilma isaa nuuni qotee bulaa beekamaa, barataa beekamaa, naggaadee beekamaa, barsiisaa beekamaa nu gochuuf utuu hin ta'in jireenya nuuf waaqayyoo gidduudhaa diigame sana iddootti deebisuuf jecha waaqayyoo tokkicha ilma isaa laate. waan amma kana waaqayyootti yaadee tokkicha ilma isaa qabu laate kuni waan baay'eetti yaadamuu qabuudha. jireenyi dhimma nuuf waaqayyoo gidduu jiru. yeroo baay'ee nan dubbadha. sassati waaqayyoo nuuf sassatu maalam? sassata isa jedhamu beektu? maal nuuf sassata? waaqota masgeeniidhaan maal sassata? qeesummaa kana dhiisee sassata waaqoo laphee qabata? maaloo mucaamti kun qeesummaa kana lafa kaayee nan rakkachuu kootedha. kana sassata waaqayyoon jedhe. lallabuma kana dhiisinnaa tamasgeeniin jedhe sassata. kana miti sassati waaqayyoo. dhimma anaaf isa gidduu jiru sanaadha. agartanii qeesii ta'uuni jireenyaan isarraa argadheenitu waldaan na waamte malee sagantaan ittiin qeesiin ta'a jedhee yesuusitti amane miti. agartanii qeesummaan hafuudhaafi tokkummaa waaqayyoo wajjin qabutu diigamuu dursa. nama faarfatu faarfannaa isaa sassata miti waaqayyo. jireenyaan isaa wajjin qabu sassata. jireenyaan waaqayyoo wajjin qabu nagaa miti taanaan faarfannaan hin hafa beektusi. agartanii jireenyaan waaqayyoo wajjin qabu nagaa miti taanaan faarfannaan gara miti geeddarama adeema. gara miti geeddarama gadi qabaan ati ma. gara miti geeddarama. Insolana, 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 insolana. Sinimatti geeddarama waaqa. Ingalagalee arga. Ingalagalee arga. jireenyi nu waaqayyoo wajjin qabnu fayyaa miti taanaan kadhannaan keenya nurkaa diigama. qulqullinni keenya nurkaa diigama. sodaan waaqayyoo wajjin qabnu nurkaa diigama. waaqayyoo garuu kanaaf jedhee tokkicha ilma isaa laate. ijoollee waaqoon dhagaa. dhimmi nuuf waaqayyoon gidduu jiru ciminaan itti yaadamu taanaan
maatiin keenya nagaa ta'a jettanii yaadina. Achirraa ka'a jireenyi nagaa. Achirraa ka'a maatiin nagaa. Achirraa ka'a diinagdeen nagaa. Achirraa ka'a barumsi eebba qabu. Achirraa ka'a abjuun namaa fi xabaa'uun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhimma nuuf Waaqayyoon gidduu jiru Yesuus Kiristoos iddootti deebisuudhaaf akka koo kana suufii uffatee way karabaataa kaa'ate ijoollee isinii Waaqayyo walitti araarsuun istimee araarama maaloo waliin lolina Waaqayyo wajjin akka itti fixe Yesuus dhimma keenya akkasitti fixe hin jedhee warri waa'een dhiphina isaa isinitti dhaga'amu akka itti fixe Yesuus akka itti fixe hin jedhee amma akkasitti waan fixe fakkaata. Amma waan inni tajinaanna'uudhaan dhimma nuuf Waaqayyoon gidduu fixe fakkaata. Garuu dhimma nuuf Waaqayyoon gidduu jiru fayyaa gochuudhaaf Waaqayyoon ta'ee utuu jiru maal ta'e jedha? Haasaa maal ta'e jedha? Nama ta'e jedhaan. Nama ta'e jedhaan. Maal ta'e utuu jiru? Waaqayyoon ta'e utuu jiru. Haadhi isaa malee amma warcuma isin irra teessan kana isin jalaa dhiitee amma tun nama tokko dib godhee la kuffise. Deebi'ee taa'ee hin waaqeffata. Jabaadhaan hin waaqeffataan jedhe. Hin waaqeffataan jedhe. Jabaadhaan ayyaanoo ittiin buudu gaa Waaqayyo ittiin bu'u namatti. Hin waaqeffataa garuu. Hin waaqeffatu maqaa gooftaa Yesuus seexana wayii na qoreedee nan salphadhe shan keessaan qaanee jedhaatirraan gadee kana fiigaa sokka. Yesuus Kiristoos ulfina waaqummaa qabu gadhiisee nama ta'e jechuun hammamitti yaadamu qaba. Nama jechuun ikkoo nama sana daba kanaadhaaf. Nama isa beela'u. Nama isa dhukkubsatee du agartanii nama isa dafqu nama kana ta'edha. Dhimmi tokkummaa nuuf Waaqayyoon gidduu jiru Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'e utuu jiru nama ta'e. Nama ta'e duwwaa utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos yakkamaatti lakkaa'amee nuuf Waaqayyoon walitti araarsuudhaaf fannoo irratti fannifame. Tokkummaa sana iddootti deebisuudhaaf. Hin boo'in fannoo irratti. Akka oolama irratti fannoo irratti. Cinaacha isaatu eebootti dabarfamee kenname fannoo irratti. Nuuni ministeera beekamaa gochuudhaan. Nuuni barataa beekamaa gochuudhaan. Nuuni naggaadee beekamaa gochuudhaan. Nuuf Waaqayyoon tokkummaa nu gidduudhaa diigame iddootti deebisuuf jecha gidiraa guddaa kana fudhate Yesuus. Kanaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa kennuun Kiristoos anaaf jedhee Waaqayyoon ta'e utuu jiru nama ta'uun badii utuu hin qabaatin badii kootiif fannifamee waraanamuun ana natti nagaamu yoo ta'e ganaa yoon kiristaana ta'e malee kiristaana hin taane. Ani na hubadhaashi ani hundumaa hin dubbadha falan qabu kun. An ittiin nufallee amanneerraa dhuguma amanneerraa gaaffii kooti qeeshan amanneerraa nuyi namni amane maaliin beekama? Namni amane waldaa dhaquudhaan beekama? Namni amane ililchuudhaan beekama? Namni amane hallelujah Yesuus jedhe Yesuus kanaan beekama namni amane kanaan beekama? Kanaan beekama namni amane kanaan beekama? Namni amane dinqii gochuudhaan beekama? Namni amane Kiristoos isa lubbuu isaa laateef gatii laata. Anaaf duuteeti jedha. Anaaf fannifamteeti. Waaqayyoon taatee utuu jirtu anaaf jettee nama taateeti jedhee jireenya isaa sana jiraata. Tokkummaa sana eeggatee jiraata. Namni moobaayilii gate konjee qaba miti makiinaa keessa. Gattanii hin beektanii waaqoti isinitti ergi. Namni moobaayilii taaksii keessatti gate attamtaa. Natti maami warra dana. Attamtaa. Baga dattee abaddu ciraan ishee mancaatudha. Maa jedhan jedhe. Akka iyyuu taa'amini. Wayyoo. Yesuus Kiristoos maqaa gooftaa. Maa inni na keessaa fudhatteedhaan. Na keessaa fudhattee. Wayyoo. Na buusaa makiinaa jala hin bu'aadhaan. Itti dhiisanii namoonni maal mee birri buusaa fi Yesuus har'a dhaqee beekatu. Moobaayiliin birri 2,000 birri 20,000 yoo ta'u kanaan bitame yoo bade nama kanatti canna qabala. Hamma kana jeeqama. Oban ajjeesaa biyyaan ba'aa. Jedhamti ree hin galuma natteedha. Hamma kanatti yaad. Namni jireenya Waaqayyoo wajjin qabu diigee balleessee amala Waaqayyoo wajjin qabu diigee balleessee oolmaa Waaqayyoo wajjin qabu diigee balleessee dhanarra uyyaa. Normaalii masaate deema.
galanni waaqayyoo haa ta'u. An tokko dhibeen tokko yoo hin jiru fagaate waaqayyo irraa biyya baana yoo faarfatanii ittiin dhaga'amu yoo lallabame ittiin dhaga'amu gurratti ettani haleluuyaa ettani waan tokko ittiin dhaga'amu ture erga waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gargar kute garuudhaan narra yaa'u. Gurbaan humti intalli jaallatu tokko diddee hattamtaa warri dargaggoo natti maali intalli sin jaalladhaa jettee bilbilaa turte bee narraa dhaabee bilbila kana irraa kaasee cufi narraa wette rafeen bulaa ma dhugaa waaqayyo rafeen bulaa jedhee rafeen bulaa girgiddaa dhiitaan moobaayilitti lafatti rukutaa intaluma tokko dargaggoo jabaadhaa waaqayyo sinaa gargaaru. Amma dhimmi nuuf waaqayyoon gidduu jiru ammuma gurbaa dargee intalli tokko diddeettu nutti dhaga'amu dideera. Kan akka nuun jedhanis jiru waan ta'eef. Nutti dhaga'amu. Qirindeliyoos jireenya waaqayyoo wajjin jiraate maatii isaa irratti dhiibbaa fide. Nuyi jireenya waaqayyoo wajjin qabnu sana jabeessuun barbaannu maatii geddarame immoo barbaanna. Maatii geddara ofii keenya jireenya waaqayyoo wajjin isa jiraadhu maatii tamii moo barbaad maatii geddara barbaad maatii waaqayyoo bule barbaad amma egaa ani fisin abbaa manaa ta'uu dhiifne nama kan biraaf nu ijoollee keenyaaf abbaa yoonoo nutti cime haadha ko abbaa mokkoraa'u jira nami mokkoraa'u jira bara keenya namni jireenya isa dhuunfaa waaqayyoo wajjin qabu cimsachuurra nama kadhatu mana keessatti qacarata isatu galgalaaf ganama ka'ee bokkisa gorroo duba hallelujah hallelujah mana keessa bokkisa ofii isaaniitii danda'anii kadhata waan ta'e maaloo haadhoo koo atis achitti qacaramin ishii maaltu si qore maa qoramta atis atuu gidiraa agartee haadhoo koo warra achitti qacaramtan waaqayyoo si haa hiiku kana keessa waaqayyoo si haa hiiku. Ataa kana keessaa si haa baasu waaqayyo balbala ittiin tajaajiltu siif abanu hidhaa warra akkasii keessaa si haa baasu waaqayyo warra biddeen furdaa tokko faansi ka'anii hallelujaa tokko jedhan argaa waaqayyo si biddeen haalaatu warra surree tokko sitti bitanii isa nu barbaannu dubbadhu jedhan argaa si baasee of si haa dandeessisu waaqayyo akkamitti geddareera namni jireenya ofii isaatii waaqayyo wajjin qabuun maatii isaa geddaruurra nama mana keessatti isaa kadhatu barbaada. Maatii koo kanan geddaruu dadhabe namni bakkeedhaa dhufee mana koo geddara. Mana koo geddara maatii koo geddara. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Warri maatii qabnutti yaaduun baay'ee gaariidha. Namni kun waaqayyoof jiraatee sanni jiraatuun immoo waaqayyoo dhala isaaf jijjiirama cimaa fide. Mana isaaf jijjiirama cimaa fide. Hangaafiin isin gaafadha. Jireenyi isin mana keessan keessatti qabdanii jireenya nama waaqayyoo sana. Walitti dhufeenyi isin waaqayyoo wajjin qabdan walitti dhufeenya mana keessan irratti dhiibbaa geggeessuu danda'uudha. Isin waaqayyoo wajjin tokkummaan keessan jabaataadha. Moo ammayyuu jireenya geddarameen mana keenya geddaruu jireenya geddarameen ijoollee keenya irratti dhiibbaa gaarii fiduurra akkasumatti warra dhiibbaa kan biraa barbaannu taalaat. Maatiitti hiikaa sirrii kennuu dadhabuudha. Amantoonni saba waaqayyoo warri jedhaman jireenya maatii jedhamutti hiikaa sirrii kennuu dadhabuudha. Maatii jechuun yaadaan, karooraan, jireenyaan, mul'ataan tokko kan ta'an gaa'ela dhaabbachuudhaan maatii ta'anii kan ijaaramani. Maatii jechuun isa kanaan karoora tokko, yaada tokko, akeeka tokkoof maatii walitti qabamee jireenya sana jiraachuudhaaf bu'uureffame.
Garuu amma attamitti hiikkaatti laannee jirra. Addunyaan akka inni itti hiikkaatti laatee jiru akkasi obboleessi keenya yeroo beeksiseeti. Sagalee Waaqayyoo dhiira tokkoof dhalaa tokko gaa'ela isaan dhaabbatanii maatii jedha. Addunyaan garamitti nurkaa dhiibaa jira? Gara dhiira tokkootti dhiibaa jira. Dhalaa tokkootti dhiibaa jira. Akkana sanatti nurkaa dhiibaa jira. Isa duwwaayyuu immoo miti gaa. Isa duwwaa miti namoonni waan baay'ee haasa'u. Namoonni biyya warra adii kana dhaqan. Amma namni qooda nama fuuchuu pilaastikii irraa dubartii hojjetate dhiira yoo ta'e pilaastikii irraa dubartii hojjetate akka ijoollee xixinnoo tokko ashaangullituuf jala keessee bultuuni. Pilaastikii hojjetatanii dubartii godhan hojjetatanii namtolchee qaama dubartii tolchatanii an dubartii wajjin ciqicciqii dhaquurraa ishee makanaa wajjin jiraadhaa jiru. Ishee fuudhanii saaxinii keessa kaa'atanii deemu. Galgala achii fudhatu. Akkasitti gaddareera. Sana duwwaa utuu hin ta'in dubartiin gaa'ila dhaabbachuun barbaanne maatii qabaachuun barbaanne dhiira namtolchee tolchatanii hamma wajjin ciisanitti gara kanatti gaddaraniiru. Kanaaf gaa'illi dhiiraaf dubartii duwwaa miti. Pilaastikii wajjinis gaa'iluma. Jajjabaadhaa ishii Yesuus gooftaadha. Yaadayna Waaqayyoo jira. Isa duwwaa miti maal jedhaniiru miidiyaa irra nagartu malee saree wajjin gaa'ila dhaabbachuu. Namuma takka godhaarra laa bineensa miti laa. Na inni numti saree warri saree dhungatan suni warri saree wajjin gaa'ila dhaabbatu namuma laa. Garamitti deemani gaa'ila kana akkaataa isaarraa dhiibaa jiru. Nuyi ijoollee Waaqayyoo na dhagaa. Maatii Waaqayyoo na dhagaa. Nuyi karaa Kiristoos Yesuus maatii Waaqayyoo kan ta'an. Karaa Kiristoos Yesuus deebinee lammaffaa kan dhalanne. Dhimmi maatiidhaa sirriitti nu biratti hiikamuutu irra jiraata. Attamitti hiikna nuyi? Akka dubbii Waaqayyootti hiikna nuyi. Dhugaa kanatti amanneerra yoo ta'e akka dubbii Waaqayyootti hiikna. Kanaaf hiikkaansaa badeera nama harkatti. Hiikkaansaa badeera nama harkatti. Inni lammaffaani rakkoonni maatii amma jiru inni lammaffaan maali? Maatii dhaabbata Waaqayyoo ta'uusaa sabni Waaqayyoo yeroo inni dagateedha. Gaa'illi jireenyi maatii dhaabbata Waaqayyoo ta'uusaa yeroo namni itti dagateedha. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaastanii gaafa dubbistan maatii kan hundeesse Yehuudha. Waaqayyootu hundeesse maatii. Waan namni barbaadee godhate otoo hin ta'in waan Waaqayyoo ofii isaatii yaadee namaaf hundeesse. Kanaaf dhaabbata Waaqayyooti. Dhaabbati tokko kan inni ittiin dhaabbata jedhamee yaadamu biyyuma lafaa kana irratti. Biyyuma lafaa kana irratti abbaa dhaabbata hundeesse qabaachuu isaati. Beessa kan ittas deebi'ame. Abbaa dhaabbata hundeesse qabaachuu isaati. Dhaabbati tokko kan inni dhaabbata jedhamu qajeelfama dhaabbati sun ittiin hojii isaa hojjetu qabaachuudha. Dhaabbati tokko dhaabbata kan jedhamu ni sadaffaan qaamii dhaabbata sana keessatti tajaajilamu jiraachuu isaati. Dhaabbati tokko dhaabbata kan jedhamu baajetii dhaabbati sun ittiin socho'u jiraachuu isaati. Waaqayyoo gaafa maatii namaa hundeesse abbaan maatii bu'uureessaan maatii Waaqayyoodha. Addaamin miti Waaqayyootu hundeesse. Waaqayyoonni gaa'ila kana hundeesse immoo qajeelfamaa wajjin laate Waaqayyo. Sirriitti na dhaga'ame amantoota. Qajeelfamaa wajjin laate. Malee gaa'ila dhaabbataa jedhama qilleensa irratti hin dhiibne. Wanti Waaqayyo eeggannaadhaan dubbii isaa keessatti qiritee kaa'ee jireenya gaa'ilaa jireenya maatiiti. Dhaabbati kuni dhaabbata Waaqayyooti. Waaqayyoo dhaabbata dhaabe kana qajeelfama kaa'eera. Qajeelfama ta'ee jira gaa'ilaaf. Gaa'illi dhiiraaf dhalaa gidduutti akka ta'udha. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Sa Waaqayyoo barbaadu yoo ta'e. Qajeelfamni Waaqayyoo gaa'ila keessatti laate maali? Gooftaan Yesuus maal jedhe? Kan Waaqayyoo walitti qabsiise namni maal hin godhin? Namni gargar hin baasin. Maal jechuudha? Gaa'illi jireenyi maatii amma du'aatti kan dhaabbatu kan taa'u jechuudha. Abbaan barbaade kan diigu miti. Akkuma kana dhimma gaa'ilaa gaafa dubbate qajeelfamna sirra jiru maal jedha?
gaa'illi hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'uu jedhaan. Attama ta'u. Attama ta'u. Attama ta'u. Ulfina qabeessa haa ta'uu jedhaan. Kanaaf ciisichi gaa'ilaa maal hin ta'in? Maal hin ta'in? Hin xureeffamin. Kana duwwaa utuu hin ta'in dhaabbata dhaabe kana keessatti maal jedhe Waaqayyo? Anatu dhuga baatu jedhe. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 15 yoo dubbistanii maal jedha? Anatu dhuga baatudha. Lakkoofsa 14 irra. Gaa'ila kana gidduutti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti anatu dhuga baatudha. Ilaa obbolota koo hakki nuyi amantoonnitti gaa'ila Waaqayyoo dhaabe maatii Waaqayyoo dhaabe keenya jirru hiikkaan isaa nu harkatti rakkoo qaba. Waan dhaabbata ta'eef qajeelfama laatee waan dhaabbata ta'eef abbummaa dhaabbataa fudhatee waan dhaabbata dhaabee fi Waaqayyoo Addaamii fi jireenya inni ittiin jiraachuu qabu toora gashee Waaqayyo. Kanaaf gaa'illi maatiin waan abbaan barbaade yeroo barbaade fuudhee yeroo barbaade gadhiisuu utuu hin ta'in qajeelfama dubbii Waaqayyooti jabaatee kan bu'uureffamedha. Inni sadaffaan rakkoon gaa'ilaa inni si'ana jiru inni sadaffaan maali? Barbaachisummaan gaa'ilaa dogoggora hubatamuudha. Ishee kana sirriitti na dhagaa. Barbaachisummaan gaa'ilaa barbaachisummaan maatii dogoggora hubatamuudha. Amma attamitti hubatte barreessutu jenne akki nutti hubanne barreessinu Waaqayyo duwwaa beeka. Barbaachisummaan isaa sirriitti nu hubatamuu dadhabu. Attamitti hubatameera gaa'illi yookiis maatiin? Addunyaan attamitti hubateera? Gaa'ila dhaabbachuu isa Waaqayyoo bu'uureesse isa Waaqayyoo yaadee godhe utuu hin ta'in achirraa kaateera. Garamitti yaade? Garamitti naannesse beektu? Gaa'ila quunnamtii saalaatii fi godhe. Kanaaf erga quunnamtii saalaa ta'e immoo quunnamtii saalaa bakkeedhaa hin argatta maaltu si cannaqee? Kanaaf maal gootaati? Fuudhuus maal gootaa? Heerumuus maal gootaa? Warra dargaggeessaatiin immoo. Waanuma maalitti yaadame? Waanuma gaa'illi quunnamtii saalaatiif yaadame hundeeffametti yaadame. Kan biraa immoo maal? Gaa'ila dhimma biddeenii duwwaa godhe kaa'e. Yoo gaa'ila dhaabbatte malee biddeenii nyaattoodha namaan. Attamitti akkam godheedha? Gaa'illi kun kanuma biddeen keessa ta'anii coccoratan godhe lafa kaa'e. Gaafa Waaqayyoo gaa'ila hundeessee agartanii Addaam rakkoo biddeenii qabu. Rakkoo biddeenii qabu. Jannata keessa jiraata. Rakkoo biddeenii qabu. Rakkoo biddeenii qabu. Gaafa Waaqayyoo gaa'ila hundeessee Addaami Waaqayyooni ani fedha quunnamtii saalaan qabaa nama wajjin jiraadhu naa kennin jenne Addaam. Yeroo sana eessa akka ture Waaqayyoo duwwaa beeka. Gaaffii kanaan gaafan Addaam. Garuu Waaqayyoo maal jedhe? Maal jedhe waa'ee Addaamii? Waan hundumaa uumee gaariidha jedheeti. Inni kophaa taa'u maalidha? Maalidha? Gaarii miti jedhe bakka. Waan hundumaa gaariidha jedhee achi dhufee gaafa inni Addaamiin ilaalu Addaam kophaa isaa taa'u. Namni asii jedhu sin jiru. Maal barbaadde namni jedhu sin jiru. Beektara rakkoo ta'an. Kun rakkoo ta'eera. Rakkoo ta'eera kun kophaa taa'uun gaarii miti jedhe Waaqayyo. Ka'anii nama uumaa fedhe. Haadha manaan uumaa fedhe. Ilaa agartanii? Akkitti Waaqayyoo dhimma gaa'ilaa barbaachisummaa kaa'eef akkitti dhaloonni dhimma gaa'ilaatti yaadaa jiru gargari. Na dhagaartu mini? Dhimma gaa'ilaatti hin godhe namni dhimmuma quunnamtii saalaa duwwaa godhe. Kanaafi karaa biraa kana nan argadha taanaan maalan godhaa? Biddeen bakkeedhaa unan nyaadha maalan godhaa? Sagalee Waaqayyoo garuu dargaggoota na dhagaasin. Namni kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhaan. Dargaggeessi tokko kophaa jiraachuun gaarii miti. Intalli tokko kophaa jiraachuun gaarii miti. Ilaa akka jedha kutaa yaadu bisa. Gaarii miti jedhaan. Yoo isin gaariidhaa Waaqayyoof galanna ta'u maaltu cikichikitti nagasheettu. Cikichikisa isin kophaa jiraattantu caalaa haadha. Ishi hankeenya wayya. Nu yoo gaggaddine sitti manna. Yoo beelofne sitti manna. Yoo nu ta'u dide silaa waan akkasii inni cannaqaadhaan. Inni kophaa jiroo. Atamta. Boksiidhaan of dhaan. Boksiidhaan of dhaan. Boksiidhaan of dhaan. Kana jireenya maal kana jireenya jedheen keessa taa'edhaan. Falli kophaa ta'uu keetii haadha manaa argachuudha inni dargaggeessa. Falli kophaa ta'uu keetii isheen durbaa abbaa manaa argachuudha. Yeroon akka jedhu maqeeshii takka jedheettanii cillinfootti hin duudinaa adaraashi.
Anke isaan qabu haadhoo ko. Dhagaa cillimfootti duudhaan jedhan. Intala dhugaaf tokko akkanaan jette. Akka jette naa sobsiifte. Qeeshee naani waa'ee gaa'ila kooti kadhannaa naan godhinaa jetteen. Maaliif siin kadhatamu hin jedheen? Gaafa kadhatamu waaqoo tureedha. An keessan jiruudha. Nama wajjinaasee an keessan jiruudha. Amma garuu jette waa'ee jireenyaa akkamitti naa kadhadhaa malee waa'ee gaa'ila isheeti maaloo jedhina akkamiin gootareen jedhe akka nama bishaan lixee cilleenfadde keessa bu'aa jette. Daf jedheen keessatti lafa dhaate. Maa yoo ta'u dide mootam gootaan jedheen yoo ta'u dide wattam gooteen naan Phexrostu jira miti sammuu jetteen intallee dhagamtuudha. Phexrostu jira jetteen attam jennaan Phexros gaafa galaanni kan nyaachuuf ka'ee gooftaa harka koo na qabe naan kaf godhee kaasee. Kanaaf cillimfoo keessa liteemte intalaa dhagamtuudha. Cillimfoo keessa bu'ee gaafa inni nattammaatu Yesuus harka na qabe jedhaa. Mucaasaa gataaree gaa'ila keessatti harka naa qabu jetteen. Ilaalladdeetti galuurra keessa bu'ee harka naa qabu jette. Maraatummaa dhaadhoo kun. Agartanii akka namni godhe akka namni itti hiike. Warri maatii qabanis dogoggora waan hiikaniif maatii isaanii yoo diigan fayyaan maatii isaanii yoo dhibe manni isaanii yoo rakkoo qabaate ittiin dhaga'amu. Yobbaa mana addatee waaqayyo isaa gargaaru malee dubartiin si duwwaadhaadhaan. Dubartiin si duwwaadhaa situ nagarre malee meeqa bakkee kana yaa'edhaan. Meeqa ishee jiraan beektaa atiidhaan. Isheen isaati mana nagaan qabdu taanaan dhiirri si duwwaadhaa itti. Meeqa tuttazinannaa bakkee kana itti. Si duwwaadhaa hin daa'umee ittiin bakka fakkaruutti kaate. Maatii ittiin fakkaramu ishee. Dubartiin si duwwaadhaan jedhu namni barbaachisummaa maatii beeku. Si duwwaadhaan jedhu. Ishee duwwaadha siif ishee wa duwwaadhaa dhoko. Bakkee yaate malee siifaati manaa tokkumaa dhala. Si haa gargaaru waaqayyo. Gara kanarra jira namichatu. Siif tokkuma bakka. Dhiira baay'atee bakkee yaa'e malee abbaan manaa siif tokkuma la. Yoo ammaate shan jedhee nayyamamne asirratti. Haadhuma manaa tokko abbaan manaa tokko. Egaa ishee waa qabnu jabeessinee qabna malee. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ishee ma kunuunfadhu haadha ko. Shantama yaa taatee bakkee kana yoo yaate hankeen taatu. Utuun hin beekinan fuudhee gurbaan tokko. Tajaajila dhageenyaan Finfinnee dhufee galee utuun hin beekinan fuudhee maal taateen jedhee maqaa gooftaa Yesuusiin isheen Finfinnee keessaa jedhee buskutii baakoo keessaa bubuutee fakkaatee. Walii gadi hin ta'ee utuun hin beekinan fuudhee. Baay'een keessa yoo kan akka mucaa sanaan dhibdanii. Mataa gadi qabatanii teessuma. Kun falan qabu waaqayyo si haa gargaaru. Ishee ama sibiraataadha manaadha ishee. Shantamni lama yaatee baadha manaa shantama. Eessara waan akkasii. Maraachuurraa nu haa eegu waaqayyo. Kanaaf barbaachisummaa gaa'ilaa waaqayyo akka wal gargaaraniif bu'uureesse. Inni kan biraa immoo maal? Waaqayyo sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf gaa'ila dhaabee jedha. Milkiyaas boqonnaa 2:15. Agartanii? Kanaaf bu'uureesse waaqayyo. Akka wal gargaaran, wal bira akka dhaabatan. Waaqayyo sanyii ofii isaatii nurraa kaafachuuf jecha gaa'ila dhaabe. Kana duwwaa utuu hin ta'in waaqayyo ittiin nama eebbisuudhaaf gaa'ila dhaabe waaqayyo. Madda namni ittiin eebbifamudha. Namni horee kan baay'atu gaa'ilaan. Diinagdeen namaas horee kan baay'atu gaa'ila keessatti. Agartanii? Isa duwwaa utuu hin ta'in waaqayyo gaa'ila kan dhaabee fi abjuun namaa karoorri waaqayyo nama keessatti bu'uureesse sun fiixa ba'insatti akka dhufuuf gaa'ila dhaabe waaqayyo. Kanaaf gaa'ila dhaabe. Fixeeraamma. Waaqayyo sinaa eebbisu. Elaa. Egaa inni arfaffaan rakkoon gaa'ilaa maalii? Qabaan gaa'ilaa baduu isaati. Akki namni itti gaa'ila qabu amantoonni itti maatii isaanii qaban qabaa sirrii ta'uu dhiisuu isaati. Amma kana dubbii cimaan dubbadha yoo Waaqoon gargaare.
yaatanii sokkina malee. Ela maal jechuudha amma wanti jedhu kun maatiif kan eeggatu gaa'ilaaf kan eeggatu eeggannaa gaa'ilaa eeggannaa maatii Waaqayyo warra hin amanne irraa hin barbaadu. Hin eeggatu isaanirraa hin eeggatu Waaqayyo. Maaliif isaanirraa hin eeggatu? Isaan saba Waaqayyoo ta'uu ganaa isaan gaafata. Nuun garuu nuyi saba isaati ijoollee isaati. Maatii fayyaa'ee irraa barbaada. Tamasgeen irraa barbaada. Maatii fayyaa'ee irraa barbaada. Luba guutaa irraa barbaada. Maatii fayyaa anaaf isin irraa barbaada. Gana warra isan beekne irraa barbaada. Maatii Waaqayyoo bulan kan Waaqayyoof qopheessu eenyudha? Maatii Waaqayyooti. Waaqayyo nu gargaara. Kun itti gaafatamummaa guddaadha. Maatii Waaqayyoo bulan maatii addunyaa kana geeddaruu danda'an maatii gaa'ila kana qulqullinatti eeguu danda'an irraa eeggata Waaqayyo. Saba isaa irraa eeggata Waaqayyo. Warra kaanii irraa hin eeggatu Waaqayyo. Isaan ganaa saba Waaqayyoo ta'uu qabu. Garuu rakkoo guddaan jiru maal? Warri Waaqayyoo maatii gaarii irraa barbaadu, gaa'ila gaarii irraa barbaadu, qabaa gaa'ilaa qabaa maatii dogoggoruudha. Attamitti dogoggoran? Warri Waaqayyoo qabaa kanarraa barbaadu jireenya isa Kiristoos barbaadu jiraachuurra, jireenya kiristaanummaa sana jiraachuurra biyya lafaa fakkaachuu isaaniitiin balleessan. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Hiikkaan inni jalqabaa tokko maali? Hin fakkaatinaa. Maal nu dhowwaa? Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa maal hin ta'inaa? Hin bu'inaa. Hin fakkaatinaa. Maal ijoollee Waaqayyoo na dhagaashi? Waaqayyootu walitti nu fide. Galanni isaaf haa ta'u. Ilaa maallaan jedhanaan? Biyya lafaa kana hin fakkaatin. Tamasgeen biyya lafaa fakkaati. Qees guuta biyya lafaa fakkaati. Ilaa abalu biyya lafaa fakkaati. Ati na fakkaadhu jiraadhu. Attamitti uumamna nuyi? Fakkaattii Waaqayyootiin uumame. Kiristoos Yesuusitti gaafa amannee deebinee Kiristoosin fakkaachuudhaan waamamne nuyi. Biyya lafaa fakkaachuudhaan. Biyya lafaa fakkaachuudhaan. Mee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaasanaa dubbisaa. Qees fiteedha laa. Itti oofaan jira akka qotiyyoo kadha. 17 gadi deebii tokkotti ilaa geeshii koo. Hin galtu ishii. Biyyi nagaadha yoo turtanis maal gaariidha oqee Waaqayyoo ta'u. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'een baafni duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee sinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sabii Waaqayyoon beekuun barbaanneef sabii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyoo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu. Hingaas hin jedhani. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle. Yaada namummaa moofaa isa duriitti jiraachaa turtan. Isa qajeelaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessatti aareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumamee uffadhaa. Gooftaan si eebbisu. Bareechitee dubbiste. Ilaa maal jedha? Biyya lafaa sanaa jireenya warra Waaqayyootti namanne sanaa akkam fakkaanne duuka akkam buune cimse dubbata. Isaan maal godhanii jedha? Warri biyya lafaa sun yaada waa'een baafne duukaa bu'anii jedha. Isaan warra akkasiiti jedhan. Warri inni irraa nu dhowwisummaa isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Fakkeenya jireenyaa sidii ta'uu hin danda'anii jedha. Isaan maali jedha? Sababii mata jabina isaanii jireenya keessaa maal ta'an? Gadi baafamaniiru. Jarri kun fakkeenya sidii ta'anii jedhan. Isaan maali jedha? Of qabuu dadhabaniiru. Warra of hin qabneedha. Waan hundumaa bira gaafa ga'anii jireenya of qaban hin qabanii jaran fakkaatinaa. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu jedhan. Achirraa toora galchite yoo keessatti. Saba Waaqayyoo na dhagaa. Eessa kufaatiin keenya amma? Kufaatiin maatii keenya eessa? Waldaa dhaquu dadhabuudha. Lallabatu nutti irra ta'e mee kottaa dhugaa Waaqayyo.
lallabatu nutti irrate, barsiisa dubbii waaqayyootu nutti irrate, raajii raajamutu nutti irrate, waaqayyootu mul'ata dhoosee waldaa jala. No! Garuu rakkoon keenya maal? Nutu waldaadhannaa garuu biyya lafaa fakkaanna nu. Nutti lallabamaa maal fakkaanna? Haasaa biyya lafaati haasaan keenya. Baay'ee isaan nutu gotote waldaatti fide. Haasaa san bakkeedha haasaanii nu sedhumne maal jenna? Baay'ee dinqeedha. Maqaa Waaqayyoo galanni Waaqayyooffatu. Dhugaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee raajiidhaan. Eessaa fuunee dhumne? Astaasii taaksii keessaa fuunee dhumne bakka. Galanni Waaqayyoo maqaan awwaalfaa. Asii fuunee dhumne? Hin fakkaatinaa. Hin fakkaatinaa. Hin fakkaatinaa. Haasaan keenya isaan nurraa jireenya fudhachuurraa nu isaanirraa amalan barbaachifne fudhan. Akkaataa wayyaa keenya kan isaanii fakkaata. Isaan qullaa buusanii deemu nus immoo maal goone? Jabaadhaa falan qabu anko haadha. Nus maal goone? Qullaa buufnee deemne. Eessaa fudhate? Sagalee Waaqayyootu qullaa buusu nu jedhe utuu ta'in nama qullaa buuse agarreetiin nus maal taane? Jabaadhaa Yesuus gooftaan. Jabaachaa tumi warra dana. Inni irraa gadeedha haadha koo yoo jabaanne mal. Maal fudhanne? Nama qullaa buusee nus dhumne maal goone? Qullaa buufne. Nama hin amanne gaa'ila isaa diigee nus gaa'ila diiguu doobicha jabeessa ta'an. Ani abbana baluu baasee taa'e mini bakakkaadhee jennaan. Irraa fudhanne warra hin amanne irraa fudhanne. Maayidhaa dubbii Waaqayyoo. Isin biyya lafaa maal hin ta'inaa? Maqaa gooftaa Yesuus hin jedha. Isin biyya lafaa maal hin ta'inaa? Irra deebi'a. Maal hin ta'inaa? Maal hin ta'inaa? Hin fakkaatinaa. Maaliin? Adeemsa keessanii. Maaliin? Haasaa keessanii. Maaliin? Uffachuu keessanii. Maaliin? Nyaachuu keessanii. Maaliin? Taa'uu ka'uu keessanii. Maaliin? Gaa'ila dhaabbattanii. Maaliin? Ijoollee guddifattanii. Kufaatiin amantootaa maali beektu? Dhaga'a. Kufaatiin amantootaa inni guddaan waldaa dhaquu dadhabuutu hin ta'in biyya lafaa hakkeessuudha. Waaqayyoo dheebuu nama waldaa dhufuu hin qabu. Dheebuu nama jireenya isaa jiraatu qaba. Naqinaa waldaadhaan jiru kottaa. Hin fakkaatinaan. Kanaaf nuyi gaa'ila keenya eessatti daa'iverti goon. Dubbii Waaqayyoo dhiibnee akka biyya lafaatti. Haasaa keenya eessatti daa'iverti goon. Akka Waaqayyoo dhiibnee akka biyya lafaatti. Mana keenya bushuu attamitti daa'iverti goon. Akka Waaqayyoo nuun jedhu dhiibnee akka namicha ollaa keenya namanne. Ijoollee keenya guddisuu attamitti daa'iverti goon. Akka dubbii Waaqayyootti guddis jedhu dhiibnee akka namicha ollaa keenya Waaqayyootti namannetti guddifatutti isatti guddifna nu. Hin fakkaatinaa moodhaan. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu maalidha beektu? Sabni Waaqayyoon geggeeffamee dhufee Saamu'eeliidhaan akka jedhan afaan isaanii irraa haasa'an nus akkuma saba warra kaanii taaneedhaan. Maali kun kufaatiin amma kana gahu? Dhageessanii turran deebi'a. Baay'inaan Saamu'eeliidhaan nus akkuma saba warra kaanii taanaa afaan isaanii banatanii. Maali kuni? Maal salphinni nama nagahu? Maal qaanii nama nagahu? Maal namni Waaqayyoo attamitti akka nama hin amanne ta'a? Maal maatiin Waaqayyoo attamitti warra hin amanne dheebota? Nus akkas taana. Maaloo jedhee mootii nuu moosisi. Gadda Waaqayyoo irraa dubbistaniitu maa jedhe Waaqayyo? Ana Waaqayyoo isaanii mootii isaanii ta'ee galgalaaf ganama isaan geggeesse isaan sooree isaan jiraachise anaan mootii ta'uu koo na tuffatanii jedhe. Kanaaf akka warra kaanii ta'uu barbaadu erga ta'e mootii moosisii fedhe. Mootii moosisee borga nama waraanaan labsee Saa'ol. Ammuma ol ba'ee ijoollee guuraa gara waraanaatti hidhe. Horma fakkaachuun isaanii herregisa hin bu'e miniire? Hin bu'e miti herregisa? Hin bu'e. Eewun akkeessin har'anu. Eewun akkeessin. Haasaan keenya eenyuun akkeessa? Adeemsi keenya eenyuun akkeessa? Sagalee Waaqayyoo akka ijoollee jaallatamuutti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaati jiraadhaadha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi tokko. Fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa jiraadha akka ijoollee jaallatamuutti. Eewun fakkaanan. Yoo maxxantee ijoolleen maatii fakkaatu miti ree? Maatii fakkaata mini jedhe. Eewun fakkaanan. Nutu ormarraa fudhataa jira moo? Hormatu nurraa fudhate. Jibbi bakkee eessa jira? As jira. Xuraa'ummaan eessa jira? Inni bakkee as gale.
Sobi bakka eessa jira? As gale. Agartanii? Waa meeqa fudhanne nu? Kanaaf maatii Waaqayyoo bulee barbaanna yoo ta'e fakkaatti biyya lafaa sana duukaa bu'uu dhiifne Kiristoos Yesuusin duukaa buudha. Isa fakkaannee jiraachuudha. Ijoollee Waaqayyo na dhagaa. Nuyi biyya lafaatti makamuu hin dandeenyu. Jedhame isin humte. Nuyeera. Biyya lafaatti makamuu hin dandeenyu. Kana mooda sababii waa sadii hin danda'amuudha. Isa isinitti himeen fedhan. Sababii nuyi biyya lafaatti makamuu hin dandeenyeef inni jalqabaa nuyi warra lammaffaa haaraa taanee dhalanne. Haaraa taanee dhalan. Eewurra Kiristoos Yesuus irraa hafuura qulqulluutiin haaraa taanee dhalanne. Itti fakkeessitu malee itti makamuu hin dandeessan. Fayyaa kajeellaman. Fayyaa kajeellaman. Gurbaatu naqamtee itti boomaa jedhanii. Waldaa keessaas akka faarfachuu ta'a. Halkan immoo naayit kilabii sadan naqeran. Gaafa naayit kilabii dhaqeedhu waldaa keessa sochii hin jira miti. Sochii hin jira miti. Inni kiiboordii duukaa socho'an. Gaafa naayit kilabii dhaqeedhu isa jarri moo naanneessa wallaalee inni akka jedhan naafate. Isa kiiboordiin asii akka godhuti dhaqeetii naayit kilabiitti akka jedhan. Ennaa warri daansii danda'an sun dhaabatanii ilaalan eessaa dhufte daabbeedhaan jedhan. Maal jennaan? Noola akkana akkasiisan jenna atoosa waldaa jettamaa inni jedhaniidhaan. Ennaan achumaan dhufe jedhee. Nu warra deebinee lammaffaa dhalanneedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akkanatti guddaan gammada. Deebinee warra haaraa taanee lammaffaa biyya lafaatti makamuu hin dandeenyu. Alachuudhaan itti adda nu baaseera. Haasaa keenya adda nu baaseera. Ilaalcha keenya adda nu baaseera. Ilaa hojii keenya gara gaarummaatti geddareera. Yoo hin dhalanne ta'e okee rakkoo qabu. Garuu dhalanneerra nu. Sababii nutti makamuu hin dandeenyeef inni lammaffaan maal? Dubbii Waaqayyoo isa jiraataadhaan haaraa taatanii dhalatanii turan. Nuyi warra dubbii Waaqayyoo adeemsa keenya bocee, haasaa keenya bocee, jireenya maatii keenya tottolcheedhaan. Kanaaf hin danda'amu. Maaliif itti makamuu hin dandeenyu? Inni sadaffaan nuyi mootummaa Waaqayyootiif naqatamnee jirra. Mushurraan akka barbaadden gootu. Ishi? Mushurraan akka barbaadden gootu yoo naqata keesse malee amma jiraa ilaataa wantichi. Bara kana gaafuma naqataa fuudhu sakaan. Durii qubeelaa qubatti kaa'anii waa gurratti kaa'attee hin tazzinaannaati durboota gidduu. Yoo namni ilaale maal gooti? Kun hooteetti dhaabi waan akkasiitti. Hin arguun ijaan qabu gooftaa gooti. Tazzinaannaati. Kan qophaa'aa jirtuuf qabdi. Haalelooyaa. Nuyi kan qophaa'aa jirruuf qabna. Ilma Waaqayyoo deebi'ee dhufa. Tamasgeediin maaliif itti makamu? Yesuus Kiristoos isa dhirsa misirroo ta'e sana isa ergamootaan kabajamee dhufu sananii abdiidhaan eeggadhaan. Inni immoo irra dhufatee bor dhufatee beekamaa miti. Kanaafanii itti makamuu barbaadan. Haalelooyaa. Ilaa kanaaf itti makamuu hin dandeenyu. Ijoollee Waaqona dhagaa. Aasaadhaan, jireenyaan, maatiidhaan Waaqayyoof adda baanee haa jiraannu.